Qormaata faayinaalii torban tokkotti akkamitti qophaa'uun danda'ama? Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii koo, qormaanni faayinaalii dhufee torban tokko qofatu si hafa. Gaafa barsiisaa isiniin jedhu maal dubbistee maal akka dhiistu wallaaltee dhiphachaa jirta? Hin dhiphatin, torban tokko jechuun yoo sirnaan itti fayyadamte gahaadha. Har'a viidiyoo kanaan sagantaa torban tokkotti faayinaal egzaamii qabxii guddaa itti galmeessitan qabadhee dhufeera. Maal irratti xiyyeeffachuu akka qabdan, akkamitti akka dubbistan hundaa waliin ilaallaa. Mee hanga xumuraatti na faana turaa. Guyyaa tokkoffaa yookiin guyyaa jalqabaa karooraa fi meeshaalee walitti qabadhu. Guyyaa jalqabaa guyyaa sagantaa itti baafattudha. Wanti hunduu akkasiin siif galuuf maqaa barnoota barattuu hundaa barreeffadhu. Mata dureewwan kan tooppikiiwwan qormaata irratti dhufuu adda baafadhu. Nootti kee, kitaaba kee, qormaatawwan darban walitti qabadhu. Dubbisuu jalqabuun dura qophaa'uun dirqama waan ta'eef. Guyyaa 2 hanga guyyaa 5 dubbisa gadi fageenyaan. Guyyoonni kun guyyoota sa'aatii kee baay'ee dubbisaaf oolchitudha. Kitaaba guutuu dubbisuun yeroo si jalaa fixuu danda'a. Kanaafuu qabxiilee ijoo qormaata irratti dhufuu danda'an irratti xiyyeeffadhu. Egaa dubbistee booda kitaaba cufii of gaafadhu. Sammuu kee odeeffannoo sana akka yaadatuuf dirqisiisa. Daqiiqaa 50 dubbisuun daqiiqaa 10 boqodhu. Kun sammuu kee akka hin nuffine godha. Guyyaa 6ffaa. Guyyaa 6ffaan guyyaa teestitaaf gootudha. Qormaatawwan darban paast egzaamii barbaadii hojjedhu. Kuni bifa gaafii si barsiisa. Bakka hanqina qabdu si agarsiisa. Hojjechuu qofa osoo hin taane bakka dogoggorte deebi'ii dubbisi. Guyyaa 7ffaa. Guyyaa dhumaa kana wanta haaraa dubbisuu hin yaalini. Inni haaraan dhiphina sitti dabala. Nootti kee qofa dubbisi. Foormulaawwanii fi qabxiilee ijoo irra deebi'ii dubbisi. Hunda caalaa immoo halkan sana hirriba gahaa rafii. Sammuun kee waan dubbise siif akka godhuuf hirribni murteessaadha. Egaa torban tokko keessatti jijjiirama fiduun ni danda'ama. Wanti sirraa barbaadamu murannoo fi xiyyeeffannoodha. Viidiyoon kun yoo si fayyade laayik godhi. Hiriyoota keessan dhiphina keessa jiraniif sheer godha. Barnoota dabalataaf ammoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Qabxii gaarii isiniif hawwaan nagaan turaa.